السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبليان كيا كبجمتوتا في جالتمتوتا أكم جرتن نجرتني بقى جراتن سنين جتشا مل ربي نمري ثيسن كيس بركاسني فاكاهو يرو درب كيستي سينا إمام أحمد كتاش أنا فاكيستي جل كبرا حق دماتي وجلا لتور في ربيتني أممو بقنا جافا كيس مال تجرا walumaan haa ilaallu. Boqonnaa jaha Musliimoota Itoophiyaa bara jaarraa haaraa keessa. Akkuma asiin olitti seenaa dubbatame irraa hubatuu danda'ametti jaarraa jiddu galeessaa keessatti Musliimoonni humna cimaa kan qabanii fi qabsoo diina isaanii ofirraa deebisuu okuu adeemsaa turan. Jidduu isaaniitii fi habashootaatti yeroo irraa yerootti lolli adda addaa adeemsifamaa ture. Wal'aansoo waliin qabaa turan inumaayyuu bara Imaamu Ahmad keessa injifannoo guddaa gonfatanii habashoota irraa aangoo fudhatanii waggoota 15 oliif biyya guutuu tokkoomsanii bulchaa turan. Imaamu Ahmadiin boodas biyya guutuu bulchaa turuu baatanis naannoo isaanii addumatti hoogganaa turan. Hanga walakkaa jaarraa 19ffaatitti akkasumatti addumatti of danda'anii jiraataniiru. Haa ta'u malee jaarraa 19ffaa booda haalli jiru ni jijjiirame. Habashoonni dadhabbii keessa turan irraa bayfatan. Gargaarsa biyyoota Awurooppaa irraa waan argataniif meeshaa waraanaa ammayyaa kanatti ergaasifatuudhaan Musliimootatti duuluu jalqaban. Akkuma jaarraa 13ffaa kanatti naannoo Musliimootaa deemanii loluu, Musliimoota ajjeesuu, qabeenya isaanii saamuu itti fufan. Kun kan tahe bara Aatsotasiin gadii kana keessa. Tokko Atsee Teediroos lammaffaa bara 1855 hanga 1867. Lama Atsee Yohaannis afraffaa bara 1873 hanga 1889. Sadi Atsee Minilik lammaffaa bara 1865 hanga 1913. Afur Atsee Haile Sillaasee bara 1928 hanga 1974. Bara Aatsotaa asiin olitti maqaan isaanii dubbatame kana keessa Musliimoonni akkam akka turan akkasiin gadi kanatti ilaalla. Atsee Teediroos lammaffaa namtichi Kaasaa Haayiluu jedhamu roorrisaa yookaan shiftaa cimaa ture. Namoota dalagaa akkanaa kana isa waliin dalagan baay'ifatuudhaan humna cimaa erga uumee bulchiinsota garagaratti citanii Habashaa bulchan takka takka lolee injifachuu danda'e. Erga hunda isaanii to'annoo isaa jala oolchee maqaa Teediroos lammaffaa jedhu ofitti moggaasee ani hortee Salaamonawaati jedhee aangoo irratti ol bahee mootii Habashaa ta'uu danda'e. Hortee Salaamonawaa jechuun maal akka tahe as dura dubbatamee jira. Barreessan seenaa kan biyya Misrii Fatiin Gheeyfii jedhamu kitaaba isaa Al-Islaamu wal Habashaa Abra Taariikh jedhamu keessatti akka dubbatetti Teediroos nama garjabeessa kan rahmata hin qabneedha. Yeroo garii akka nama maraatee yookaan majnuunaa taha. Yoo maraatumni isaa itti kaate namoota isa waliin jiranis sababa tokko malee fixa takkaahuu ajjeesa. Qotee bultoota mana isaaniitiif ooruu isaanii walitti qabee guba. Akkasumas qeessonni mootummoota Habashaa biratti kabajaa qabdus isa biratti hin kabajamne. Gaaf tokko qeessota isa simachuuf hiriira galtee yaatu fixee jira. Magaalaa Gondar keessatti qeessota 450 simannaa isaatiif dibbeetumaa yaa'an rasaasni akka itti dhukaasamu ajajee hunduma isaanii sababa tokko malee bakkumatti ajjeese. Namtichi namoota isaa Habashoota akkana godhu diina isaa Musliimoota maal godhinna laata? Mee waan inni Musliimoota irratti dalagu walumaan haa laallu. Teediroos akkuma aangoo qabateen Musliimoota naannoo Habashaa jiraatan hunda to'annaa isaa jalatti deebisee mootummaa Habashaa takkitti uumuu kaayyoon isaa guddaa taasifate. Kaayyoo isaa kana bakkaan gahachuuf Musliimoota gorra'ee qooqalee fixuu malee wanti malu hin jiru jedhee waan murteesseef ajjechaa isaanii jalqabe. Cunqursaa fi miidhaa cimaa isaan irratti adeemsee cimsee itti fufe. Masgida Musliimoota gubuu mana isaanillee diiguu eegale. Yeroo san masgida guddaa magaalaa Gondar keessatti argamu ibidda itti qabsiisee gube.
Teediroos bulchiinsota naannoo to'annoo jala oolchee injifatuu jalqabnaan waraana isaa gara naannoo Shawaatittis qajeelche. Mootii naannoo Shawaa kan ture Haala Malakuut Abbaa Atsee Minilik injifatee erga ajjeesee meeshaa waraanaa inni qabu walitti qabate. Haadha manaa mootii Shawaatii fi ilma isaa Minilik jedhamu booji'ee Minilikii fi haadha isaa tana gara Maqdallaa fiduudhaan masaraa isaatitti galche. Akka olii gad hin deemne taasisee gamoo isaa keessa of bira teessise. Haa ta'u malee Minilik halkan jalaa badee gara Shawaatti deebi'ee booda bulchaa Shawaa ta'uu danda'e. Waa'ee Minilik bakka isaatitti yoo bira geenne bal'inaan ilaalla insha Allah. Teediroos sababa Minilik jalaa baduu kanaatiif aaree maraatee namoota akka inni baqatuuf haala mijjeessan jedhamanii shakkaman hunda fixe. Sababuma kanaaf hooggantoota Oromoo namoota beekamoo nama 24 yaamee harkaa fi miila isaanii irraa ciree qilee irra fiduudhaan achirraa darbee akka caccabanii dhumatan taasise. Sababuma kanaaf Oromoonni wal gahanii isa jalatti akka hin bullee fi ajaja isaa tokkollee akka hin fudhanne murteeffatanii fincila itti kaasuun irratti qabsaayaa turan. Gochi isaa kan hilaa koogalaafina hin qabne kan kana fakkaatu baay'eedha. Yeroo maraatumni isaa itti kaatu qonnaan bultoota bakka tokkotti walitti qabee ibiddaan guba. Yeroo tokko qofa qonnaan bultoota nama 1,700 sababa wahii malee bakka tokkotti walitti qabee gubee jira. Sababa gochoota isaa kanaaf jaalalti isaa ummata keessaa fuudhamtee baay'ee jibbame. Waraanni isaa kan duraan 50,000 ture gara 5,000tti gad xiqqaate. Yeroo waraanni Ingiliz isa marse hundi isaaniituu biraa baqatanii adda isaa hafee booda ofii isaatii of ajjeese. Teediroos waraana isaa kan musliimoota irratti bane ittuma fufee musliimoota irratti gochoota suukanneessaa yookaan jibbisiisaa kan gara jabummaa hedduu raawwataa ture. Mee gar tokko yookaan muraasa keessaa akkasiin gadii kanatti walumaan ilaalla. Teediroos musliimoota baay'ee waan jibbuuf musliimoonni ollaa mana kiristaanaa akka hin galle yookaan hin jiraanne jedhee murtii dabarse. Namoota murtii kana didan mana tokko keessatti walitti qabee ibiddaan guba. Garii immoo dhiira miila irraa ciree dubartii harma irraa mura. Ulamaa'ota Islaamaa kan da'awaa godhanii karaa Rabbiitti nama yaaman akka kuuwwan jiilaniif ibiddaan gubaa ture. Ulamaa inni gochisuu kanneessaa kana irratti raawwate keessaa kan akka Sheekh Umar Aadam kan jedhamanidha. Aalima guddaa karaa Rabbiitti nama yaamuun khayritti nama ajajuun hamtuu irraa nama dhorguun karaa Rabbii keessatti qabsaa'uun beekamanidha. Musliimootni akka kiristaanummaa fudhatan dirqisiisuudhaan yeroo muraasa qofa beellama kennee fi achi booda kan dide biyya gadhiisee akka deeman murteesse. Sababa kanaaf musliimoonni 50,000tti tilmaamaman biyya isaanii irraa buqqa'anii gara naannoo aangoo isaa jala hin jirre Jimmaa fi Arsii baqataniiru. Bara bulchiinsa isaa keessa musliimoonni baay'ee xiqqeeffamaa turan. Yeroo muslimni tokko nama amantii kiristaanaa nagaha gaafatu isa xiqqeessuuf jecha harka bitaa itti ol fuudha. Haa ta'u malee warroota kanneen musliimoonnis harka isaan irraa baafatuu danda'anii jiran. Yeroo lolli tokko argame carraa sanitti fayyadamuudhaan warroota isaan xiqqeessaa turan san cabsanii aangoo irraa fudhatanii Gondariin bulchuu danda'aniiran. Waraanni Ingiliz gara Habashaa ergamuu. Musliimoonni yeroo du'aa'ii kadhatan akkana jedhan: Allahumma dharib dhaalim bizzaalim. Yaa Rabbi zaalima zaalimuma akka isaatiin dhahi. Itti moosisi jedhanii du'aa'ii kadhatan. Kunoo Rabbiin Teedroosin akkasuma godhe. Duraan Ingiliz akka inni musliimoota lafarraa fixuuf Teedroosin gargaaraa turte. Booda immoo waldhabbiin jidduu isaaniitti argamnaan isuma mataa isaatu waraana itti ergitee lafarraa dhabamsiifte. Teedroos fi Ingiliz